Yeroo darbe karaa itti Litecoin fi Dogecoin karaa salphaa weebsaayitii wal fakkaataa fayyadamuudhaan karaa itti argattan isinitti agarsiisnee turre. Guyyaa har'aa kana immoo weebsaayitii wal fakkaatu karaa salphaa ta'e karaa itti Solana argattan kan isinitti agarsiisu yeroo ta'u, chaanaala kanaaf warri haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'uu ni dandeessu. Viidiyoo kanallee like gootanii jalqaba akka hin daganne isinii jecha viidiyoo isiniif qabanneef ni ta'a. Egaa akkuma beekamu liinkii weebsaayitii kana description viidiyoo kanaa jala isiniif keenyee jirra. Liinkichatti gaafa buutanii weebsaayitii kana fakkaatu keessa isin gashaa jechuudha. Maqaan weebsaayitii kanaas Solpeak jedhama jechuudha. Egaa Litepeak, Dogepeak kan jedhamanii weebsaayitoolii isinitti agarsiisnee turre. Kuni the same step wal fakkaataadha. Garuu karaa kanaan immoo Solana argattu jechuudha. Warroota sanaan Litecoin akkasumas Dogecoin argattaniitu kanaan immoo Solana argattu jechuudha. Weebsaayitiin suni karaa itti reejistarii gootanii akkasumas karaa isinitti achirraatiin maallaqa argattanii steepii wal fakkaataa qabaa jechuudha. Warri viidiyoo sana hin daawwanne liinkii descriptionii jala jiru akkasumas screenii irra jirutti buutanii daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa weebsaayitiin kun kan inni nuuf kaffalu haga duwwaa 4 Solanaattiidha jechuudha. Guyyaa keessatti waan tokko gochuun nurraan eegamu hojii xiqqoo ishee hojjechuudhaan qofaadha. Egaa baay'een keessan beektu warri hin beekne immoo sirriitti na hordoftanii agalumaatti ilaaltanii maallaqa akkaataatti hojjetan baruu ni dandeessu jechuudha. Egaa liinkii descriptionii jalatti gaafa buutanii weebsaayitii kana fakkaatu keessa isin gashaa jedheera. Dan asbukeetii sign up fi login kan jedhu jira jechuudha. Isin asbukeetii sign up ishee jettu kanatti al takkaa ishee buutuu jechuudha. Isa booddee peejii kana fakkaatu isinii fidaa jechuudha. Asbukeetii username barbaaddanii filattuufi jechuudha. Username barbaaddan erga filattanii fi booddee asbukeetii email adreesii kan itti fayyadamaa jirtanii filattuufi jechuudha. Egaa isa booddee asbukeetii paaswordii filattuufi jechuudha. Paaswordii isaa asitti guuttanii irra deebitanii asitti guutuufi qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Dan xinnoo ishee gadi buttanii ayyamumaan ishee jettu kanatti al takkaa ishee guutu. Isa booddee instruction asbukeetii dubbistanii waan inni isin ajajutti asbukeetii buutuufi jechuudha. Waan inni isin ajajutti buutanii fi verify gochuutii qabdu jechuudha. Dan sign up ishee jettu kanatti al takkaa ishee bu'uu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Erga sign up gootanii fi booddee dashboardii weebsaayitii kanaa kana fakkaata jechuudha. Egaa baay'een keessan beektu warri hin beekne siraataan na hordofuu qabdu jechuudha. Asbukeetii wanta cimu yookaan wanta adda biraa waan goonuu hin qabnu weebsaayitiin kun tolaan nuuf kaffalaa jechuudha. Egaa akkuma argitan asbukeetii faucet, games, withdraw, deposit, payout wantoota akkasii jira jechuudha. Egaa tokko isaanii isin more keessa detailii seentanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Egaa kan nuun itti asirratti karaa jalqabaa maallaqa argannu yookaan Solana keenya argannu akkuma argitan hourly faucet fi bonus faucet kan jedhu jira jechuudha. Egaa kana keessatti maal goonee tura kan nuun argannu isa jedhu haa ilaallu. Egaa hourly faucet ishee jettu kanatti akkuma argitan leeveliin jira jechuudha. Leeveloodii kana irratti hundaa'uudhaan guyyaatti Solana nuun argannu hundaa'a jechuudha. Asbukeetii leeveliin keenya guddaa taanaan asbukeetii Solana nuun argannu more guddachaa deemaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf stoonii irra jira jechuudha. Sababa reefuu register yookaan sign up godheef. So asbukeetii duwwaa akkasii Solanaan argadhaa jechuudha. Ishee kanaa jechuudha. Yoon immoo dhufee amma more activity ija hiriyoota koo asirratti referii godhee wantoota adda addaa godhee jechuudha. Gaafa ni levelii kool kaasee maasterii irra gaafa ga'u guyyaatti 0.04 Solana argachuu nan danda'a jechuudha. Waan tokko gochuun irraan eegamu. Kana gochuufis yookaan Solana asbukeetti argamu argachuufi ayyamumaan ishee jettu kanatti al takkaa isheen bu'aa jechuudha. Waan inni ajajuun instructionii kana fudhadhaa jechuudha. Egaa sanii naan jechaa jiru asbukeetii keessaa filadhaafi jechuudha. Captcha beektu baay'een keessanii da verify gochuu qofaadha jechuudha. Akkuma argitan asbukeetii waan tokko baalaansiin qabu dan asbukeetii gaafa itti buutanii fi baalaansiin keessan isiniif dabalamaa jechuudha. Akkuma argitanii naaf dabalamee jira jechuudha. Akkuma argitanii hundaa'um
as bukitti duwwaa shan duwwaa waan akkasii Solana siif kennan jiree ture. Garuu Iron irratti isa argamudha as bukitti kan inni naaf kennee jiru akka carraa. So isinis waan biraa gochuun sinirraan eegamu akka nama godhe gootu irra deebitanii gochuu barbaaddu ta'a 1 hour or 60 eegdanii then kaapchicha gaafa guutanii fi claim gaafa gootanii isiniif kennaa jechuudha. So karaa nuti itti hourly faucet irraa argannu karaa kanaadha jechuudha. Then karaa lammaffaa kan nu maallaqa argannu bonus faucet ishee jettu kana keessaa as bukitti lucky number yookaan akka lottery wayiidha jechuudha. Kana jechuunis numberii duwwaatii haga lakkoofsa kana gidduu kan jiru gidduutti lakkoofsi carraaquu as bukitti ishee kanatti bu'ee gaafan roll yookaan carraaquu yaalu lakkoofsota kana gidduu jiran gidduu yoo naaf bu'e Solana amma kana naaf kenna jechuudha. Exact numberii 10,000 irra yoo naaf bu'e immoo al takkaan Solana tokko naaf kennuu danda'a jechuudha. As bukitti ishee kanatti gaafan bu'uufi akkuma argitanii gaafan itti bu'uufi akka carraa kana naaf kennee jira jechuudha. So exact numberii isheen amma 49 jettu kuni osoo 10,000 irra naaf buuteeti takkaaraan Solana tokko naaf kenna jechuudha. Yaada waan tokko gochuun sinirraan eegamu ishee kanatti al takkaa ishee buutuufi carraan keessan akka kanaa deeme dhufee isiniif dabalamaa jechuudha. Irra deebitanii gootu waan tokko gochuun sinirraan eegamu carraa keessan yaaluu ni dandeessu. Akkuma argitanii amman jalqabee garuu duwwaa afur Solana irra ga'ee jira jechuudha. Daqiiqaa 5 waan hin guunne gidduutti ammas rolling godha carraan koo gaafanni naaf ga'u akkuma argitanii naaf dabalaa jira jechuudha. Akkuma kana soon godhu osoo amma akka carraa exact numberii 10,000 irra naaf bu'ee jechuudha. Solana tokkoon argadhaa jechuudha. Waan tokko gochuun irraan eegamu akkuma argaa jirtanii roll yookaan ishee kanatti hin bu'a. Then carraan koo naaf ba'aa jira akkuma argitanii Solanaan koo naaf dabalaa jira jechuudha. Egaa akkuma argitanii callisee naaf dabalaa jira isin callistanii ishee kanatti bu'uu qofaadha jechuudha. Taayimii ta'e irratti isin diduu ni danda'a jechuudha isheen kun. So gaafa sana maal gootu games ishee jettu kana keessa seentuu jechuudha. Games ishee jettu kana keessa erga seentanii booddee akkuma argitanii yeroo darbii isinitti himee ture geemmoolii adda addaa jira jechuudha as keessatti. Geemii ishee kana taphattu jechuudha. Gaafa geemii kana taphattanii stone inni jedhu kuni dhufee levelii iron ishee jedhu kanarra isiniif gahaa jechuudha. Yeroo sana yeroo roll gootan illee carraan keessanii dhaqee 10,000 irra isinii bu'ee guyyaatti Solana tokko argachuu ni dandeessu jechuudha. Yaada Solanaan tokko yeroo ammaa qarshii meeqarraa kan jiru jechuudha. So wanta baay'ee salphaa ta'edha hundi keessan yaaluu ni dandeessu. As bukitti deposit ishee jettu kanatti yoo buutanii website kanarratti maallaqa keessan deposit gootanii more profit yookaan bu'aa gaarii irraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Ani deposit godhaa jedhee isin gorsu riskii mataa keessanii fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Then as bukitti affiliate isheen jettu kuni jirti jechuudha. Egaa as keessaati maal arganna yoo jettanii akkuma argitanii xinnoo ishee gaafa gadi siqtanii as bukitti referral linkiin jira jechuudha. Ishee kana copy gootu jechuudha. Egaa erga copy gootanii booddee lafa barbaadanitti hiriyoota keessanitti share gootu jechuudha. Yeroo isaanitti isiniif seenanii sign up gaafa isinii godhanii isinii isaanirraati percentaa ni argattu jechuudha. So Solanaan keessan isinii lakkaa leveliin keessan isiniif dabalaa jechuudha. So website baay'ee salphaadha jechuudha. Egaa erga akkas gootanii hojjettanii website kanarratti karaa salphaa erga akkasitti hojjettanii akkamitti kan isa withdraw gootanii jechuudha. So baay'een keessan yeroo darbee isinitti agarsiiseera karaa Litecoin, Dogecoin jechuudha. Baay'een keessan withdraw gootanii itti fayyadamaa jirtu jedhee abdii guddaan qaba. As bukitti withdraw isheen jettu jirti. Isheetti al takkaa ishee buutuuf jechuudha. Akkuma argitan Solana address naan jechaa jira jechuudha. Solana address isaan fida Trust Wallet or Faucet Pay cryptocurrency fayyadamtan kan barbaadan irraati fidduu jechuudha addressii keessa. Asumaan illee warri banatiin jirtanii egaa linkii description jalatti argamutti yookaan in screen video kanarratti ni argattu jechuudha. Karaa itti wallet cryptocurrency banachuu barbaadan video isinii dalageen jira isa daawwattanii banachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa addressii Solana keessan as bukitti paste gootuuf jechuudha. Amount baasuu barbaadan as bukitti paste gootuuf jechuudha. Egaa minimum withdraw asirraati kan isin baasuu dandeessanii
gaafa duwwaa tuqaa duwwaa tokko Solana irra geessanidha jechuudha. Akkuma argitanii daqiiqaa ishee kana gidduutti duwwaa tuqaa duwwaa tokko irra gahee jira jechuudha. Egaa yaada gaafani guyyaa keessatti irra deddeebi'ee si'a 4-5 rool godhee wantoota akkasii geemolii taphadhee yeroo tokkoof share gaafan godhu guyyaa tokko keessatti duwwaa tuqaa duwwaa tokko argadhee akka salphaadhaan withdraw gochuu nan danda'a jechuudha. Dan as bukeetti mumaan ishee jettu verification gochuu akka inni raanfanne dan withdraw ishee jettutti bu'uu qofaatu isinirraa eegamaa jechuudha. Websaayitiin kun ni kaffala hundi keessan yaaluutti qabdu jechuudha. Egaa baay'een keessanii akkuma argaa jirtan hojii hedduu isiniif qabannee dhufaa jirra jechuudha. Karaatti cryptocurrency argatta. So baay'een keessan gaaffii kan isiniif ta'u cryptocurrency kana erga argannee booddee karaa kamidha kan nuuni karaa baankii yookaan maallaqa isaa harkatti qabachuu dandeenyu kan jedhu yeroo baay'ee nu gaafachaa jirtu jechuudha. Gaaffii keessanii fi deebii kan ta'u yeroo gabaabaa gidduutti isiniif qabannee ni dhufna jechuudha. Karaa baankolii barbaadanii karaa barbaadan withdraw gootanii maallaqa keessan harkatti qabachuu karaa dandeessan isinitti ni agarsiisna jechuudha. Isin wanti isinirraa eegamu chaanala kana subscribe gootanii waan kee yookaan subscribe kuma tokko nu gashuuti qabdu jechuudha. Almost gahaa jirra. Egaa chaanala kana share gootanii hiriyoota family keessaniif share gootanii chaanala kana kuma tokkorra gaafa isin geessistanii egaa baay'ee salphaadha. Karaa isin karaa Solana yookaan Bitcoin crypto qabdan hundumaa gurgurtanii karaa baankii karaatti baafachuu dandeessanii viidiyoo bareedaa isiniif ni dalagna jechuudha. Warroota karaa itti crypto kasan gurgurtanii maallaqa yookaan qarshii godhatanii fudhachuu dandeenyee fi viidiyoo isinii dalagna isin share like wantoota akkasii gochuudhaan support nu gochuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo dhiyoo gidduutti viidiyoo isiniif ni dalagna jechuudha. Egaa viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Wanti isin hin galle kamiyyuu jira kana koomentii irratti nu gaafachuu ni dandeessu. Egaa viidiyoo dhuftu nagaa wal agarruutti nagaan nuuf tura.